Cinaa dhaabbachuu dadhabde. Dalagaan baharraa si caalti jee yeroo hedduu wal lolu turre lafa hiisan. Ani dubbiti yaani isin haajuu malee ilaanoo inni isin baharitu akka hin dubbanne ugguree jira isiyuu. Akka waan akka hin dubbanne maali? Hatta waa'ee gaafa baraka. Lafa yaa barahmata kulkulooyte rahma yaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii bakka jiraattan isiniin jecha arra haafizaan eessaa baate jechuun keessanii oola bugaa hordoftoota kabajamtoota kiyya arraan tana dhufee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdan jirtan bakka jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kun waas keenya bakkuma jirtan salaamtaan teenya ta'oon irraa maditeetiin bira haa geessu. Arraan tana nama badeetu as bahe haafizaan dhugaa dhabamtee turte itu birraa illee dhabamtee jirti. Itu qofaa miti nu biraa dhabamtee jirti. Garuu har'aa tana eessaa dhufte eessaa baate waan jirra xiqqoo haasoyna sanumaaf hordoftoota keenya hanga viidiyoo xumuraatti nu faana turan isin jenna. Takkanaati gaa hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaadhaa akkuma Fatiyaan jette isin dhiisiti. Fatiyaa fi Baarii fi ijoollee isaarraa illee badeetiin jira hedduu takka. Maaliif bade jechuun keessaniin olamugaa jiruun namaaf hin kennitu. Ani mana arabaatiin ture jechuudha. Maaliif mana arabaa turte? Ilaa dila kana manuma arabaa turte. Waliigalaa Hafizaan dalagaa jirti. Dalagaansi magaalaa kana keessa turte. Magaalaa kana baatee baadiyyaa karaa damaa jaamu baadiyyaa turte. Baadiyyaa san keessa ji'a shanmoo jaha teessee dhufte na fakkaata. Ji'a shanmoo teessee dalagaan gasuma deemte fagoo waan ta'eef irra waatu. Yeroo siftatti ammaan tana dhufte. Ani ilaala waan takka waan isa afaan dubbachuu barbaadu jira. Takkaffaa duraadha ani gizeen dalagaa irraa gadi hin bu'ee baharnatti nayyamu ture. Akkaan ani dalagaa irraa gadi hin buune isaatu na godhe dalagaa irraa hin bu'in. Maaliif taanaan dalagaa irraa gabbuutee mana keessa taa'uun si faayidaa hin qabu. Yoo si YouTube daleeyduu yoo waa'ee nama dubbattu akkaan an keessa jiru kana yoo agarte hin calliftu saniifuu dalagaa. Waa'eetu dhugaadha. YouTube irratti hin bahini waan dalagni jechuu isaan hin beeka. Amma duraallee ganda arabaa xiqqoo viidiyoo lamaa kana marraani bituusi isii bira baasee biratti galchee jechuudha. Maaliif waa'ee takka dhimma takka ol baatee naasa'ini waan jechuu isaan jidduu jira. Dhugaa Hafizaan amma dura deebisaa xiqqoo viidiyoo lamaan martee mana arabaatti eegas dhaabde eegas foota viidiyoo takka illee marree Hafizaan yuutuubsii bahar akka jira eega dhuftee yuutuubsii illee na birallee nima jira eegas kunoo yuutuubsii banneeti arraan tana dirqama maaliif hordofta hedduutu obboleettiin bahar eessa kuttee Hafizaan eessa kuttee akkamitti cinaa dabamti akkamitti waa'ee bahar kana irratti dubbachuu dabdee obboleettii akkamii nama akkamii komii hedduun natti heddummaate deebisaa kan nuti hin dandeenyaan maali dhugaa ani ififu dhimma kiyyaan dubbachuu jira dhimma Baarii ififu rakkoon nuti yaa'u yeroo naan kan waa'ee Hafizaa kanarraa dubbachuuf nasiibaa irraan tana dhufnaan kottu waa'ee dhabamtee san YouTube keetis kunoo deeffadhu waa'ee dhabamtee san rakkoo si dhabamsiistee san jaalattee akka hin dhabamne takka dubbiin tun toltee fi takka rakkoon bahar taatee fi gammattee nusne. Waan usteef dhugaadha. Dhugaa akka obboleessa illee komachuu ture Hafizaa. Intala ta'e obboleessa keetii mi aniin tun alagaadha jaartiidha. Garuu ati wajji dhalattanii akkamitti jennu komachuu ture. Dhugaadha dubbiin akkas jetti. Akkamitti cinaa dhaabbachuu dadhabde. Dalagaan baharraa si caalti jee yeroo hedduu wal lolu turre lafa Hafizaa. Ani dubbiti yaani isin haajuu malee ilaanoo inni isin baharitu akka hin dubbanne ugguree jira isiyuu. Akka waan akka hin dubbanne maali? Hatta waa'ee gaafa barakasi dhamaasanii rakkatu sanii Hafizaan ogguta akka maal mul'atte na biratti. Ogguta akka maal mul'atte na biratti. Waa'ee kiyyaan dubbatiin waa'ee nama takka hin dubbatiin maaliif arraan tana warra nama akkana godhee kun Hafizaas godhuu irraan oolani. Ani rakkooti yaanuutti hin jira. Isis rakkisuun barbaadu obboleetti xiqqoodha. Maal jee isaatu qabee jira akka hin dubbanne dhorkee jira jechuudha Hafizaa. Kanumaaf ganamuu bilbilaan kana iyyitu iyyaa jirti bilbila. Ganamuu numa iyyiti bilbila. Garuu ol baatee dubbachuu dadhabdi. Arraan tan immoo alhamdulillah yeroo dhuftu yuutuubsii illee nama bira jira. Waa'ee bahar kanallee hedduu dhuftee asii iyyitee maal jettee waa'ee san hunda hojii haasoyne dirqama anis yuutuub biyya kanarratti ol bahee waa takka dubbachuu qabaa jettee akkasitti yuutuubsii irra dhufnee hordoftaaf daawwattoota kiyya rakkoon Hafizaa tana waan biraatii miti. Obboleessumaatu
akka isin dubbanne gurgure hammeenya biraa miti halkaniif guyyaa na bilbilti waa'ee isaan gaafatti garuu fageenyaan nu jidduu jira dalagaarraa isa akka baatu naayyamu kunu arraantana ummataaf yeroo wayjeene rawaatee dhufte kana jettu yeroo isin dhufte yeroo nagaan dhufne bakariis manan jiru rakkoo biraa keessa jirra inshaallah rabbiin khayrii haa godhu waa'ee kana irraa dubbachuu jiraate ani waan takkaatu jira daraartuullee yookiin fi akka baarii fi daraartuu wal fuudhanillee haati quba qabdu yoo jiraatu ta'ee waa'ee Faaxumaatu qubani qabda ani laal amma waa'ee daraartuu ati siimeetiin ture telefoona yeroo hedduu haasofne daraartuu waan ka'ee irraa hayyabees ni qaban ani daraartuu sayyamuu barbaanne ana bahar sababa salleen yaa'ii hedduu mashaakila hedduu wajji goone garuu nama hedduu keessaan fatiyaa daraartuu haa fuudhu daraartuun nama akkanatti godhaa guddaa kana isin godhe isin akkami galata namaan beektanii waa jirra bahar kun yohanis dhorke ififuu gabbee nama fuudhu maaliifin hammaadha maaliifin bakkee tana galata dhabaa waan jirutu daraartu na ayyamse kara Faaxumaa gorree Faaxumaa nani akka nama tokkotti keessummaa na bira dhufte keessummaa zamana kana dhufteeti jaarsas jalaa fudhatti keessummaa dalaa keessummaa mitu dhaggeeffadhu keessummaa mitu ani manni karaa biyya mana kiyya naqe ani isiif isaan akka dubbii jidduu jiru sin beeku obboleessa keetis duraan ollee eebba qabaatu abaarsa qabaatu sin beeku garaa bal'ina kiyyaan garaan kiyya malee way ka baarii bal'an dhaggeeffadhu dhalaa fiduu kiyyaa fi zaanam tokko yoo dhufe ati amma tana obboleetti baartoo baattee yoo na dhufte deemi beeyteetti naani godha dhalaa takka intana hagee isaan ija keessa wallallaalan ija keessa duraan wallaalan isaan taayitila hariisa jee jidduu taayitilan isaan eega obboleessi kee kasiimi bar bakkee tana wayii qaba duraan wal dubbisu turan bilbilaan karaa narra baafatan malee duraan wal dubbisu turani duraan fixataniiti wal ta'aniiti badagaa anuma sababsachuufi na dubbisaa dhufte miciyyoo mana isaan jiran san ho'i beeytamoo akkam bakkee isaan mana maastiin beekan sanaa kana keessa sanaa kun guddoodha sanaa jechuun bar finfinnee irraa guddoodha eessa jiranii goodotan jiranii ani isii miti baharuu dhabeetiin jira seefin hima amma khayrii haa godhu isuma mataa isaa khayrii haa godhu faan tiyye nagiya isuma rabbiin khayrii haa godhu namni gama kiyya isuma rabbiin nageetti haa godhu an tiyye ana filmaa kiyya rabbii doo jira garuu ani isuma sanuu shakkutti jira dhageemee fatiha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani bahar niin danda'a jeetii miti yoo ammoo bahar gorsa kiyya narraa fudhata akka nama takkaatti an nama isarra xiqqaati namni tokko xiqqeenyaa fi guddina nama ilaalu gorsa namarraa fudhata bahar jaartii abatame jiru gorsu miti dubbitti fudhachuu miti gorsa namarraa hin fudhatu nama guutuudha jechuu bahar nama gorsa namaa fudhatu miti ifiifin beekaa malee saniifuu ani immoo waan hin jechuu barbaadu yoon akka nama tokkotti kaniisiif yaadu ta'e anamma isaan gorsee bahar wanni kana kun rakkoodha wanni kana kun waan siif hin taane dhaabbaduu kaniin jiru ta'e anarraahu rakkoo fiduutu mala yookaan anatti harka laatee waan godhuutu mala maaliif namni tokko waan itti jiru san malee waan if duubaa deebi'ee bahar amma siimu nama jaartii filmaa wallaalee jiru saniifuu ni beekaa jee yaadu ammaan saniifuu si cinaa dhaabbachuun kiyya dhugaadha silaarra akkaataa inni itti jiru san keessatti isuma cinaa dhaabbadhee tomaanii obboleetii isaati isuma gargaaruudha. Isa gargaaru fedhan isaa fi isa gargaaru. Isa gargaaru maaliif naddoon marsite. Sidiisee amma sidiiseen karaa saama qaban jee atis jireenya biyya tanaa keessatti jireenya inni sidiisee deeme kana keessatti rakkachuun hin oolamu sirratti saniifuu rakkoo kana keessa sidiisee anis gamasaa goruun natti hin tolu ilmaan obboleessa kiyyaati haati irra cinqamtee dararamtee rakkoo tan hunda keessa jirtuun ilmaan obboleessa kiyyaati saniifuu ani haa xiqqaatus haa guddatus hanqa takka hanqa nu galchu xiqqaa tokko ifi harkaaniin qaba qarshii hanqa kanaan kaanee naafi ati kara biyya galuu qabna anaatii fi baara haa jaartii yaada bareeda ani amma dhuga kagaliin isaa malaan xarafa xiqqoo sababa xiqqoon eeggadhaani beekta galuu if keessaas ni qabaan garuu waan ati amma mana arabaarraa fiddee kana nu galchuu dhiisi asii aadanda'ine aadanirraa bahaaratti koruu hin dandeenye dhugaadha maaliiti ani amma waan ani ka'ee amma ilmaan kiyya wajjin ni deemaa jee karaa bu'ee karaa irratti rakkachuu hin fadhu hafiisa rabbi jira gaafa rabbiin ni galtan jee ani amma kitaaba waa'ee bahar agarteemi waa'ee bahar matuma isaa nageetti haa ta'u malee ani waa'ee bahar keessa baheetiin jira yoo rabbiin na mijeesse ilmaan kiyya fudhadhee takka ilmaan kiyya fudhadhee ati guyyaa keessa ati yeroo keessa inshallah wal mari'annaa takka deemullee baannu ati akkaataa jiru agarteemi ati gadi dhufte ilmaan keessas ni teessa anis fedhu
dalagadee wal gargaaree sammoota galuu ta'u numa galagaliin sinaaf tuba. Asin naqabame barfatiha. La yaanni kee bareeda. Waan indi sun adda. Yaanni kee bareeda egaa dhufte dhuga gargaarsa ilmaan kiyyaa kun teessa egaa dhufte anis waan mijeessu jira rabbii nu amil keessu nullee haa gargaaru yaada takka niin gala ani amma ka galiinsa dhugaa guyyaa kanaa niin gala jeesii muusin fadu garuu rabbiin nu amil jeessu galiinsa ranaaf nu magalla garuu ati amma eega dhufte obboleessa kiyya eessa magaalaan tun sanaan tun guddoo niin barbaadate halkanii guyyaa gabbaatee magaalaa tana kuutee deemtee bahar baasuun dandeessi. Akka inni yuutuuba kiyya biran geenye ana akkaawuntii koodiis niin jijjiiradha jala. Jijjiiradhu nama yuutuub keessatti akka fedhe godhadhu yeddu obboleessa kee barbaadadhu obboleessa naddoon if jidduutti maraachi waan hin siin jiru. Qaalii kiyyan godhan akkamiin godhan. Kanas qaalii kiyya godhata haadha abbaa kee bilbiliitteemi. Durii abbaa laal haadha abbaa kee bilbiliitteemi waa'ee inni itti jiru laali ani amma Faaxumaanis jaalatee akkanatti akka wanti jala deemutti hin jiru waatu jira. Faaxumaas jaalatee jala deemutti hin jiru waatu jira. Daraartus jaalatee akkana godhutti hin jirtu wayitu jira. Amma obboleessa kee jidduutti qarqabamee jira. Maalidhe? Fedheetii miti. Akkasii amma iraartee asiin akkamiin ta'a magaalaa sana keessaan gabbee barbaada jechuudha. Bilbili abbaan kan jiru itti maddo. Eenyuttiin bilbilame? Eenyuttiin bilbila? Abbaa kee gaafa dhiyoodhaa gizeen taa'ee itti bilbilee waan deebisaa inni naa kenne gurra keetiin dhageesse haa fuudhu naan. Haa fuudhee dhugaa. Ilmi garuu haa fuudhu ani gaas taa'ee fuudha baar lakkaan oolu. Ni beekta? Lakkaan oolu dhugaadha abbaan kee ani waan bilbiluu didee taa'u jiru maal jechisaan hin beeka. Intalatti yaa fuudhu yoo sirroorrise yoo si miidhe na himaddu jaa. Abbaan kee ni beekta. Saniifuu ani bilbilees afaan kiyya kanas hin balleessu. Haa fuudhu ani bara baraan fuudha baharii lakkaa'u. Tamaam fuudha baharii lakkaa'uti. Ani naagahee jira dhaggeeffadhu. Naagahee jira garuu baharootuma nadhoo jala deemu maraatee jechuun darbi. Nadhoon hin maraachisin bilaashaa kanatti jala fiiguutti hin jiru. Haa fuudhu ani garuu fatiyaa laal alaajin fatiyaa ganaa wali kanas alaajin kaayamtee jirti. Alaajin bigizee kaayamtee barfatee ati haadha ilmaan saati. Haadha ilmaan kiyya mataa kiyya gubbaa. Isa kana mana deebisnu yaaluu godhu. Yaali obboleessa ketimi dandeenyaan qabi nadhoo jala ambar nadhoo lama itti wal nyaachuu jirti. Taanaa si harkiste jidduutti gurbaan ajjeesin. Obboleessa ketimi ni leecallotaaf himi qabi obboleessa kee galfadhu. Ani immoo amma deemee ganda keessaan gad deemee barbaade hanga arrafamu nadhoon arrafame. Dhalaan isaa akkanatti arraba dheeratee na arrabsiti. Saniifuu ani kana hundarra naamusaa ilmaan kiyya jidduun taa'e. Gaafa rabbiin jee naamijjooyinaa ilmaan kiyya qabadhee galuu. Hanga san immoo ilmaan kiyya keessa nin ta'a. Ani dhagee hanqa duraan gaafa inni intalataan fuudhu sanillee fatiyaa si wajjin jira haa fuudhu hanqa fedhellee haa fuudhu garuu si wajjin jira. Gabbaan kiyya kana jee waan hin godhuu danda'u hin qabu garuu. Ammas waan godhuu dandeessa. Ammas waan hin godhuu danda'u takka hin qabu jechuudha. Dandeessa ilmaan obboleeyyan kee bira taa'i dalagaa irraa dhufteemi deebiif hin deemtu barxiqqoo taa'i hanga sanaanis waan hin mijeesseetiin yoo rabbiin na milkeesse waan irra geessiif hin hima. Amma dubbachuun barbaadu taa'i amma obboleessa kiyyaan gabbee irraa jette obboleessa kee ijaanaan kun dandeessu. Nadhoon bakkee geessite. Garuu yoo agartee barbaadadhu. Ani nadhoo hojii wal lolee wal tume na arrabsite na tumte innillee dhalaa hojii na tume amma immoo kalas naagee waa hunda harkeetiin jira dhugaa abbaa ilmaan kiyyaati rakkoo isaas hin barbaadu garuu yoo jaalatee taan jala fiigu booda nadhoon tunu waan malee gooteeti bahar ni yoo nijjeesti dhalaan kayirin qabdi sheexana dhalaan gizeetti kaatee ni ijjeesti ani taanuu shakkutti hin jira. Akkana bilaa Faaxumaa hota jee Faaxumaa jinan tum waan gootee jirti. Ani amma dubbachuu barbaadu malee hedduu waan harkeen qaba kana keessatti. Duuba mee malli maaluma yaabu? Malli dandeenyaan obboleessa kee barbaaddee qabachuu. Inshaallah waan rabbiin namaaf qoode kan dhabanii hordoftoota hojjettoota kiyya fatiyaa fi ilmaan fatiyaadha waan rabbii isaanii qoode hin dhabanii akka nama tokkotti anillee osoo gama baadin ta'in gama amma yeroo hedduu waan guddaa viidiyoo kana waan marreef maali waan Hafizaan eessa dhabamtee Hafizaan tun obboleessi kee yeroo akkana ta'u hin dubbattu Hafizaan maaliif akkana taane koomis irraa kaasuuf Hafizaan ni jirti isumaata Hafizaas akka hin dubbanne godhe. Bahar maata akka dubbanne godhe maali? Waan isin keessa jirtu takka akkatti hin quba. Amma dura gaafa ilillee fuudhu akkasii loluu turte ni beeytani. Akka gaafa san taati jeeti guree lafa kaa'e bahar akka hin dubbanne.
saniif bal'ina bahee hafizaa bitaanuu dadhabeetiin jira saniif bakkuma jiru namuu nageetti haa ta'u hafizaa immoo dhuftee wal bira jirra inshallah YouTube kiyyaa si bira deebise YouTube kiyyaa Fatiyaa bira turelleedha Fatiyaa bira illee ammaan tana Fatiyaan fudhadhuuti koorii jalaa jijjiirradhu hanqa inni asin jirre kana waan feetellee irra dalagadhu akka feetellee ta'ii naan jettee naa kennite yoo ammoo inni tana dhagihee bakka jiru sanii hoo ka'ee yoo kanaa dhufee waan godhu taate hordoftoota kabajamtoota kiyyaa yoo inni YouTube kiyyan irraa fuudhe yoo inni hin dalagin jeellee kana dubbatee na lolu taate asumaan inni isin dhaammadha jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya YouTube kiyya amma na bira deebi'ee inshallah irraa jammaree ati hammishi anga wal bira deebine waluma bira jirra viidiyoo adda addaatiin inshallah waa hedduu jira waan isin wajji wal mari'annu viidiyoo adda addaatiin ولد دچانا عنك فيديو براتي ولد دفنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته